Dhagee bayaan anaatu deebisaaf dubbii ta'a. Ila qoymoo ila deebisaafi. Nama kuma lamaaf dhibba jaarra siik. Dhumatti. Wallahi rabbina shaahida jireenya kiyya naan barakeessin gaafa jalqaballee si hiikesan duraa'u. Hiike hin beeyti laakiin ammoo takkarra lamarra namni ooma beeku ooma dirree taa'u. Deddeebi'ee gaafa namni si gaafate aarsa beeta. Hiikaa jechuun afaan Oromootiin si hiike jechuudha malee waan biraa ka dhufee haada sirraa hiiku hin jiru bar. Haada ati damtee jiru ka dhufee sirraa hiiku hin jiru. Riikardii naa keettemu. Yani riikardii akkasuma daarektuma si bilbilee dhageeffadhu daarektuma bilbilee aboo ani si hiikeera maatii kiyya bilbilee micayyoo tana hiikee jira ganaa akka isin waa takka waliin hin qabnu jee waa hunda xumuree jira si galee amma asirratti waan kanallee haasa'uun hin barbaachisu ati amma himuu jecha akkas naan jette san si himuu amma asirratti deebisee si himuu jecha ani hiikisiin si deebisu eega asirra deddeebitee eega itti irra deddeebitee dabara bareedduun osoo wali hin fuudhin dura osoo waliin fuudhin dura maal naan jette jecha naan jette san booyisii sannan qaba sii fiduu asirratti miidhaa No, Samira. Rajaatu ni kaayya'ee dhumaree bayaan shaniittis bira qabaasa. Ati amma waan barbaade dhageeffadhu. Kiyaar Bashir irratti naan jette eenyu si bira ilannaan kiyaariin malee homuu na bira hin jiru naan jette. Dhageeffadhu kaa. Rajaatu sinjee jira rajaatu sinjee yoo rajaatu sinjee illee hin ta'u ni kaan keessan baatisa danyaan. Ina dhageeffadhu bayaan siniini ani sinii ku sii kan maaliifin birrii maarii sii kennu dide beeyta naan jedhe wallahi laazim rikardii isaa takka takkaa waraabbadhe maaliif sii kennu gaafa birrii san sii hiike kannaa sin barbaadu jechuudha sii hiike jechuudha yoo gaafa san immoo akkas barbaadaan immoo akkas barbaadu kanaan dhagee waan tokko siin jaa takkaan qaba siifiin laxxabaa sirratti barbaadde jechuudha dhagee ka rikardii ka gaafa durii ka gaafa istellee rikardii takka takkaan hin qabu gaarummaa akka onnoof gootaati ta'u lammaala waraana ma waan haasee wanta barbaadde haasuu dandeessa ani immoo si hiikee jira waan barbaadde rikardii durii kan eega osoo bareedduun fuudhin illee haa ta'u san duraallee haa ta'u kan na deebisi jettee na kadhatte ofii kee na kadhatti sagalee an akka keetitti sagalee seebii godhadde amma waa baay'ee yoo dubbadde an akka keetitti waa baay'ee amma waan baay'ee dubbaddu sagalee yoo callisee irra wayyaa Bayaan. wallahi ana yoo callisee irra wayyaa Osoo jirru afaan walitti deddeebisuun jiraan ta'u sirrii miti beeku. Maame waan kana yoo dhiiftee akkam jettati? Yaa maame. Ila amma waan goonu amma isilleen deemtee heerumuu mirga qabdi. Karaan banaadha isii keessa jira. Mucaalleen fuudhee tidaarii aalee keessa jira. Kanaaf isin obboleeyyanii maqaa walii kaasuu dhabuudha kana boodarra. Atilleen jireenya isaa keessaa bahe atilleen jireenya isii keessaa bahe. Caccabsinee baradha caccabe hadda caccabe. Waa caccabsa eenyu obboleessa maqaa kee uwwattee lekka seera siyyaaf na goote. Waan ijaarsan Itti deema si deema. yookaan deemaanii hojiirra jira. Jadi. Wanni warra miidiyaa kanaaf dhaamu takkaffaa. Warra kabajaa qabuuf rabbi kabajuma isinii haa dabalu jaan. Warra kabaja hin qabne kan simjee hojii hin qabne kan waa'ee jireenya namaa hunda yeruma hunda uuma jireenya namaa haasa'u. Kan jireenya isaatu maal keessa akka jiru ofii isaatiif oolu. Sigalee carraadha bultiinis jireenyinis carraa eegate namni eega walitti dhufee yoo carraan gaarii ta'ee carraa gaarii si mudatee waliin jiraachuudhaaf hawwii qabaatte waliin jiraatta adda bahu hawwii qabaatte nawwan si dhoowwu eewwa kana jechuudha. Kanaafuu hadaraa akka dhaamsaatti ijoolleen keenya warri arsiillee Mukeenni bar qilleensu. amma naniinee ka duraa na haaromfamuu qabaa eega jettu ta'e sira rakkoon qabu. Kunoo si hiikeera namni hundi hin dhaga'ame si hiikeera takka osoo hin ta'in 13 14 si hiikeera. Kanaas. Ayyee gara ta'u. Bakka tan galtan adda. Subhanallah. Waan guddaadha. Waan qalbiin namaa cannaqamaa jiru haala kanaan ilmi dhiiraa dhufee kunoo kan barbaadde kana hidhee si kennuuni kun baratamuu qabu. Maal warra rakkisu? Maal tabboo qabooni? Maal warra rakkisu? Karri fataa bar wayita nikaa walirraa buuse isin nikaa warra rakkisuu malee kaan kan irratti warra rakkisuudha beektaa? Warra rakkisuu. Amma fedha yoo ta'e akkas gaarii.
warrakkisuu keessa maaltu fide malee qabu lakkisuu jaallatti Koime boni dubbi jabaa garta qaba. Ammaati ani wee dhiifama nan gaafadhaati maal anillee arsiidha atillee arsiidha maal yoon kam ummanni honni kaa waliin nu godhe. Wallahi. Maal kana miidiyaati kan miidiyaa irratti goonuuf maal akkamitti guadanya jechuun bara obboleessa. Lakki dhiifama nin gaafadha maal. Miti guadanya. Maal jettan isin immoo murteessaa mee amma yaada kana. Maali? Oromiyaa gaafa hiikan sanuma anaa faraa miiriyaa kiyya faraa ledha hiikani. Wallahi na jiraata diboon yaa'u. Inni akkas jedhee naniini. Akkas jedhee. Ani qosa wayzee yaadaafsi sirriitti ol ba'e namni biraan dhaalina okay? Oma rakkoo qabanis hin dabalta. Nama jaarsa barbaada. Mee namni miti barbaada lakkoofsa tokko barreessaa nama jaarsa barbaada. Walla Oromiyaa hojii teenya addu. Maal waan wal beelluuf wal laga'uutinne. Laal kaa dhageessitti baakaa ati jechuun nama mo'ee wajjin nyaatee hojii dhugee nama waa baay'ee hojii dabarsee akkasitti akka obboleessaatitti si laala sii galee nama akka obboleessaatitti ilaalumoo ammaan jedhee siniin. Salaamu alaikum. Bismillah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa bultanii. Naguma. Qashti diya galatoom. Maaf haasa'eetta. Jaarsa barbaadataa jira. Sheer godhame sheer godhana sheer naa godhaa jaarsa barbaadataa dha. Jaarsa bareedaa. Ina. Dhiirri takkatti hiikuu godhatanii dhuma hiikaa haa ta'u Amaarallee haa ta'u Tigreellee haa ta'u Musliimuma haa ta'u malee haimanotiin kiyyaaf keessaa tokko haa ta'u malee. Lubbuu mucaa bareedaa sanuu kan harkisa. Mucaa bareedaa. Wallaahi bareeda mucaa bareedaa dheeraa sammuu mucaa goota sammuu dheebanneessa dhiistee waanchi kannuu kasaarsin kaati. Mijattiin teenne mucaa bareedaa kana nu heerumaatti jedhee ani guyyaarraa jala deemee mucaa akkanatti sitaateef dhiisee hundee hanqaata liqimsee yusuma. Oromoo. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمية وي منقصتي أكم؟ يا شيتي كيرين وشين بتوقعي ايش أرجع مر عارف ليش بقى تشوف جوابه مالي يفعل لك كنا منتظر jaarsa barbaadataa laayivii kanarra jira naan jedhanii. Hayyee bakka anillee si wajjin si fila bakka asuma jira. Nama bakka barsi halluu jiru. Hayyee ara sayyaa mattaay. Danda'uu qabdi jechuudha isinis. Argite danda'uu qabdi. Ani itti mee jira isitti illee. Taan illee yoo taate obboleettii teenna tan hireen isiidha jaarsaan adda baafte illee yoo taate waan isin asirratti gootu ni argaan. Dubartoonni teenna filis abbaa manaa keessan hanga inni isin harka jiru elmadhaa sukkuumadhaa wajji jiraadhaa hanga inni isin harka jiru. Hanga inni isin harka jiru. Waan barbaaddan godhaati irra gangaladhaa irra garagalaati waliin jiraadhaa. Didee luka dhahee deemee miti karaa dudda luquusii haa godhuu jedhiin. Bakka karaa dudda luquusii haa godhu. Haa jiraatu jireenya mataa isaa. Atis laayifii kee jiraadhu. Abdaa kaleessa kutee jettee hadha wannummaa laayifii kan kee burqituu maali teetteeti nati inshaalla. Siligalee kabiraatti dhufa kabiraa wajji jiraatta. Ati yoom sammuu kan kee kabirootiif bantee gadhatee jireenya kan kee kabiraatiif bantee gadhatee waliin jiraattaa jechuudha. Sukkaara kaaniitis sitti jira jechuudha. Dhibee kaaniitis sitti jira. Kaansarii kaaniitis sitti jira. Erga inni deemee jireenya